Ashama harka fuuni akkaataa saffisa waayifaa kenna fi akkasuma daataa kenna itti sirreeffan waliin ilaalla jechuudha. Har'aan tana saffisa daataan kenna yeroo tokko dafee viidiyoo kan nu lakkisu yuutuubii namni ilaalchisu waayifiin kenna yeroo irraa fagoo jirrus yeroo tokko dadhabeetiin viidiyoo nu maxxansuu dadhabe jechuudha. Kanaaf saffisa isaatti dabalachuudhaaf har'aan tana formaata isaa isinii qabadhee dhufee jira. Warri mana kanaaf haaraa taatan laayik sheer subscribe gochuudhaan maatii keenya taanutti dabalamaa isiniin jechuun barbaade. Egaa ka yeroo gara barnootatti deebinu haaluma salphaan haala lamaan sirreeffachuu dandeenya. Siitingii fi waayifaa irraan jechuudha. Bakka siitingii kana gadi tuqne connect wifi bakka jedhu kana oggu takka qubaan gadi qabna jechuudha. Haala lamaan sirreeffanna. Siitingii fi waayifaa irraan sirreeffanna jechuudha. Bakka kanatti saanduqa kan inni bantan jechuudha. Hundi keessanuu ni beektanii kunis salphaadha. Saanduqa kana ofirra on godhattan jechuudha. Erga on godhatan boodarraani gara duubaa deebinee waayifaa bakka waayifii jedhu gadi qabnaa jechuudha. Amma sirraa of duuba deebinee bilbila keenya gubbarraa gadi irrarree bakka waayifaa jedhu kana qubaan gadi qabna jechuudha. Bakka waayifaa jedhu kana qubaan gadi qabne irra turre jechuudha. Siitingii nuuf fida. Haala kanaan fuula kana qabatee nuuf dhufa. Bakka kana bakki nuti saffisa waayifaa kenna haala durii irra akka inni akka saarukaatti saffisaan viidiyoo kenna gadi nu buusu bakki nuti dabalannuun asii jechuudha. Siitingii kana ni agartan jedheettiin yaada. Bakka siitingii kana jechuudha asirraa sirreeffachuu dandeenya jechuudha. Bakka siitingii kana hoggu takka gadi tuqna jechuudha. Bakka siitingii kana yoo gadi tuqne haala kanaan fuula kana qabatee nu dhufa. Jala kanatti view mores tajjettutu jira. Bakka settingii kana yoo gadi tuqne jechuudha inni agartan jedhee yaada. View mores tajjettu tanatu jira. Isii tana hoggu takka gadi tuqne jechuudha. Haala saffisa waayifaa keenyaa sirreeffachuuf bakki sirreeffannuun asii jechuudha. Yeroo haala kanaan gadi tuqne fuula kana qabatee nu dhufa jechuudha. Amma ka argitan kun ani itti guute malee dura akkana hin jiru jechuudha. Akkaataa isaa kana itti guutan isinitti agarsiisa. Haala salphaa ta'een isin agarsiisaa jechuudha. Bakka kanatti ippisii siiting isa jedhu kana bakka kana jechuudha. Bakka kana hoggu takka gadi tuqna jechuudha. Ani amma sirreeffadhee jira dura na cinqaa ture. HD ziiti ka jedhu kana akka gubbaa irra jira. Isa kana itti banachuudha fi ka gadi kanarratti raayit gootan jechuudha. Kiyya ka olii irra ture jechuudha dura anatu gadi buuse. Isarratti gadi buufna jechuudha. Fakkeenyaaf mee isin agarsiisa. Isin agarsiisa irraa kaasetiniin isin agarsiisa jechuudha. Rakkoon qabu. Haala kanaan amma gara gadiitti gadi buusa jechuudha. Yeroo haala gadii kanatti gadi buuse fuula kana qabatee isinii dhufa jechuudha. Asitti isa lamaan kana bira tartan jechuudha. Isa lamaan gubbaa kana haaluma kanaan bira tartanii neetwork bakka jedhu kanas bira kuttu. Gara gadii kanatti siim 1 fi siim 2tu jira. Bakka siim 1 jedhu kanarratti lakkoofsa tokko barreessitan jechuudha. Haalaan amma itti barreessu kanaan itti barreessitanii sirreeffattan tokko tuqaa ammas tokko tuqaa jettaniin lakkoofsa tokko gofur tuqaa 3 gidduutti haala kanaan sirreeffattanii jechuudha. Fakkeenyaaf akkanas irraa haaqee isin agarsiisa. Tokko tuqaa 0 jennaani ammas tuqaa 0 bakka kanatti tokko tuqaa kana biratti 0 kana biratti tuqaa yoon tuqin hin sirratu. Seefiin tunnaan baatu akkuma argaa jirtan kana seefiin tunnaan sirratu tokko kana amma irraa haaqetiniin isin agarsiisa jechuudha. Haala kanaan tuqaatti dabalee lakkoofsa tokko yoon godhe bakka kanatti seef ka jedhu naa dhufee jira akkuma argaa jirtanii. Haala kanaan erga inni dhufe seef godhanna jechuudha. Haala kanaan sirreeffattanu. Lakkoofsa nama isinitti hime kana hin dogongorina asumarraa laltanii sirreeffachuu dandeettanii. Erga seef goone boodarraani seef godhee jira. Haala kanaan fudhateetiin jira jechuudha waayifaan kooti. Dura na cinqaa ture viidiyoo naaf maxxansuu akkasuma laayivii tiktookii na laalchisuu torbii tokko ol na dararaa ture jechuudha. Haala kanaan sirreeffattanii isiniin jechuun barbaade. Inni bira akkamitti saffisa isaa kana ilaaluu dandeenya yoo jettan Google Chrome keessa dhaqxanii internet ipsit siiti jettaniin irra barreessitanii haalaan amma irratti barreesse kanaanii
haala kanaan irra barreessitan jechuudha. Sarchi goonee ilaallanuu fida. Fuula kana qabatee dhufa bira ol kuttanii first.com internet cc ka jedhu kana isarratti hoggu takka gadi tuqxan jechuudha. Saffisa wifi yookiin daataa itti fayyadamaa jirtan ilaaluudhaaf jechuudha. Bilbiluma keessanirraa haala kanaan amma haala gaariidhaan saffisaan hojjetaa jira jechuudha. Akkuma argaa jirtanii saffisa naaf dalagaa jira isiniin jechuun barbaade. Egaa haala kanaan hunda keessanuu sirreeffachuu dandeettan. Daataa illee ni jira. Daataa illee akkamitti akka sirreeffatan waliin ilaalla jechuudha. Rakkina hin qabu. Haala kanaan egaa daataa illee akkamitti akka itti fayyadamnu akkamitti immoo akka inni saffisaan nu dalaguu godhuu dandeenya isa jedhu waliin ilaalla. Kiroomii keessan keessa galtan jechuudha. Kiroomii irraan inni kasirraa'u jechuudha. Daataan kenna maaliif nu dalaguu didaa ka jedhuuf hin guute wantoota garagaraa waan hedduu ilaalaa turtanii as siitingii tuqaa sadiin kana tuqna. Kiroomii irra eega galle siitingii ka jedhu kana ilaallanne siitingii kana keessa galla jechuudha. Haala kanaan nuuf fida jechuudha. Haala kanaan fuula kana qabatee yoo ni dhufe seet siitingii isa jedhu kana isa lammaffaa isa kana gadi tuqnaa jechuudha. Haala kanaan fuula kana qabatee yeroo inni dhufu ol harkifna jechuudha. Haala kanaan ol harkifna. Erga ol harkifne jala kanatti nuuf fida. Jala kanatti delete storage ka jedhu kanatti nu dhufaa jechuudha. Isa kana obbo takka gadi tuqna. Haala kanaan fuula kana qabatee nu dhufaa jechuudha. Inni asirratti argitan kun hundi isaatu WhatsApp jechuudha. Facebook, StreamYard, Kiroomii namaa, YouTube namaa homaa waan isin ilaalaa turtan fuula kana keessatti save ta'ee asitti wal qabee as keessa jira jechuudha. Isa kana ofirraa qulqulleessuudhaaf jala kanatti delete data ka jedhutu jira. Isa kana obbo takka gadi tuqnaa jechuudha. Isa delete jedhu kana ni mul'ata dheetini yaada fuula kana qabatee isinii dhufa. Haaluma salphaa ta'een ofirraa delete gootanii isiniin jechuun barbaade. Delete yeroo jedhu fuula kana qabatee yeroo inni dhufu jala kanatti delete isa ka jedhu kana gadi tuqna. Akkasinatti haala kanaan nuuf qulqullaa'ee jira isiniin jechuun barbaade. Akkasika irraa fayyadama. Like share gochuu hin irraanfatina. Mana kanas subscribe hin irraanfatina. Warri mana kanaaf haaraa taatanii like share hin irraanfatina isiniin jechuun barbaade. Yoo na jajjabeessitan anis barnoota itti aanu barnoota hedduutu jira jechuudha. Qabadhee isiniif dhufuu danda'a. Waan beeknurraa wal haa barsiifnu, wal haa guddifnu isiniin jechuun barbaade. Barnoonni koo asuma irratti dhaabbata. Isa dhufu walitti hanga deebinutti nagaan na tura. Egaa viidiyoo kan hagalumaatti irraa waa hubattan jedhee yaada. Irraa warri viidiyoo isin YouTube maxxansuu dide warra wifi isin darare irraa sirreeffachuu dandeettanii waan dhaggeeffattaniif galatooma. Like share godhu.